inni dhoffamaa kadhannaa keessa jira. Jireenya jiraatu kam keessayyuu maaf akka jiraatuyyuu hin beeku jechuudha. Kadhannaa ala kiristiinaaf adeemsi kamiyyuu duwwaadha. Hunni dandeettii ogummaa fi jajjabinni isa jiraani kadhannaa keessa. Guyyaatti yeroo 3 kadhataa jedhan Yerusaalem keessaa hin baay'ina. Yooya akkam jirtani nageenyi keessan badhaadha an obboleettiin teessan inseenee birbisaa mata duree haaraa walii isin bira dhufeera ogeessaan kaameraa ammoonii na ol gobanaa ni waliin jira teknikaan ammoonii obboleessi kenna ermii nu faana jira hundi keessan haga xumuraatti qophii kana haga fixannu nu waliin jira isiniin jedha turtii gaarii. Ayyaan daawwattoota keenya mata dureen nuti guyyaadhaa walii ilaallu waan kamiyyuu tolchisaan dura jalqaba kadhannaa seeni mata duree jira. Kadhannaanii humna hunda caaleedha. Kadhannaan waaqa waliin dubbachuu, kadhannaan waaqa waliin wal dhagguu, kadhannaan humna dabalataa yookaan humna waaqa waliin jiru sanii hariiroo waaqa waliin qabnu san cimsuu jechuudha. Namoota hedduun waan garagaraa tolchiisaa gaafa barbaadanu namoota kanaan dura waan sanii milkaaniiran jedhanii herregan akkuma kanammoo namoota waggaan namoota yaadaan namoota waan tokko nurra jiranii gugurdaa jedhanii herregan waliin marii gaggeessisaaf yeroo ifiyyoo isaan baay'essanii waan sanirra dabarsinu dhaggina. Akkuma kanammoo ifi wajjin yeroo dheeraa waan san yoo isaan yaadan yoo isaan xiinxalan garuu namoota nuun duraatiif namoota gugurdaa jennu saniin caalan harka guddaa ifi waliin achi buusaa as buusaa yaada garagaraatiin kaan gabbuusaa kaan ol baasaa yaannuun caalaa inni guddaan humna kenna kanuu kennuu danda'uu fi karaa adeemsichaaf wanni godhu qanu inni jalqabaatiif inni dhumaalle kan jennille harakkoo hin qabaanne kadhannaan waaqa waliin haasa'u kadhannaan humna waaqi gadi waan nu keessan ittiin akka baafannuu fi dandeettii nu keessa jiru ittiin humna ittiin baafannu humna gara alaa ittiin baafachuu dandeenyudha. Kadhannaan waaqa waliin tokkummaa uumu waaqa waliin hariiroo uumu waaqa waliin adeemsa jalqabne kana waaqa keessa galchu. Kanaafuu wanta kamiyyuu jalqabiisan dura jalqaba gara dirree kadhannaa gara dirree waaqa waliin walitti dhagginuu fi waaqa walii haasonnutti jalqaba deemuu qabna. Waan kana godhuu feenaa waan san deemuu feenaa akkasaan godhuu feenaa jennee yaaduun keenya gaarii haa ta'u malee waan godhuu barbaanne kana hundasaa karoora keenya hundasaa qabannee waaqa bira dhiyaatuu qabna. Yaada goonuuf qajeelchuuf gaafa kaanu yookaan ammoo gaggeessaa ta'esaaf gaafa kaanu akkuma kana ammoo waan sadarkaa wayii keessa gara faayinaansiitiin ta'uu danda'a barumsaatiin ta'uu danda'a jireenyuma kam keessattuu gaafa filatiisaaf kaanullee gaafa tolchiisaa kaanullee inni jalqabaa wani nu tolchuu qabnu kadhannaadha. Godhuu odoo dandeenyu maafi kadhanna wanni kadhannuuf inni jalqabaa humna argachuuf waaqi humna waan san irratti akka nu kennuuf dandeettii akka nu kennuuf akkuma kana ammooni ogummaa waan kanatti tolchuu dandeenyu akka nu kennuuf maaf kadhanna inni lammaffaa qajeelfama irraa argachuuf karaa ittiin deemnu akka ittiin deemnu eessaan baana eessaan gal akkamiin deemna akkamiin deebina kan jedhu argachiisa. Wanta deeman adeemsa deeman kamiyyuu galma ittiin deeman kamiyyuu jalqaba warra akka fakkeenyaatti nuti akkuma kana adeemsa jirru keenyatti fakkeenya gurguddaan fakkeenya keenya guddichi silaa Yesuus Kiristoos irra aanee fakkeenyota garagaraatiin kitaaba qulqulluu keessa argina. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dandeettis beekumsas ogummaas oduma qabu akkam godhuu akka danda'ulle aduma beeku gaafa gara tajaajilaatti dirree seenisaa ka'u jalqabumaa deemee naafan diriirsine jalqabumaa deemeeti barsiisummaa hin kennine jalqabumaa deemeeti waa'ee mootummaa hin lallabne Yesuus jalqaba gaafa dhufu wanni inni tolche gara tajaajilaa seenisa fiitiin dura kadhannaa tolche guyyaa 40 harkaan 40 waaqa waliin tokkummaa hariiroora kadhannaa saniin duubaadha gara waa itti aanu tolchisaaf gara hojii itti aanutti eega kadhannaarraa bayeen duubaadha cuuphamis eega kadhannaarraa bayeen duubaadha tajaajilis eega kadhannaarraa bayeen duubaadha ergaba xumuriisaa fi adeemsa tare yeroo tokko qofaan kadhanne yoo jalqabulle kadhate inni yoo itti deemulle adeemsaallee kadhate yoo xumurarra geewurillee beetesaa yeroo 3 hundasaa ol bayee gaararratti fedha keeti yoo teete jedhee oduma fedhasaa beekee dhufeeru oduma ergama sanii dhufeeru yeroo 3 kadhannaa wal fakkaataa ta'e hin jijjiiramini yeroo 3
kadhannaa geggeesse. Hojii jalqabuu barbaannu kamiin dura wanni nu dura aansuu qabnu kadhanna. Maayyoo godhee dansaa akkamiyyoo deemee dansaa bifa kamiyyoo deemee dansaa fedhi kiyya kana fakkaati fedhi warra kiyya kana fakkaata fedhi uummataa kana fakkaata fedhi ki ammoo maani yaadi ki ammoo maani kayyidu. Kadhannaa keessa mata duree jira. Yaada waaqaa gaafachuu jira. Waaqa galateeffachuu jira. Daandii nama mul'is jechuu jira. Humna naa kenni jedhuu jira. Waaqa wadeebisuuf waaqarraa wagaafatu ta'uu jira. Waan kamillaa haa ta'u wanni jalqaba garuu jireenya keenya keessa waan jiru tolchiisaan dura jalqaba kadhannaa godhuu qabna. Gooftaan keenya gaafa jalqabu kadhannaan gaafa deemullee Phexros Yohaannis fudhataa gaararra ba'aa kadhataa turedha. Kadhannaan waan biraa dhiisi gara filannootti gaafa deemu bartoota 12 isaan filatiisaan duuba harkaan sanii hunda kadhannaarra ture. Kadhannaa xumurateen duuba bartoota 12 san dhufee file. Argite nama ta'uu hin beeka filannoof eentu akka ta'uu hin beeka eentu akka barbaachisaa ta'e hin beeka haa ta'uu malee oduma beekuuti jalqaba Yesus foonummaal waaqummaal lamaanuu irra jira. Haa ta'etu malee inni haga ogummaa ofiitiin filachuu yookaan filuu hin barbaanne ol deeme kadhannaa godhee yoo gaddeebu filannoora jalqaba. Bartoota 12 ka'anii file. Maarraa deebi'ee galgala hunda kadhannaarra ture gadi bu'ee ganama filannoora dabare. Yesus gaafa tolchu kamiyyuu jalqaba hin kadhataa irra aansee hojii hojjeta. Fakkeenyi keenya guddaan jireenya keenya irraa immoo isaadha. Namoota hedduu waan tokko yaadi wayii naa dhufeera aayidiyaan gaariin tokko naa dhufeera hojii wayii naa dhufeera deemee keessa bu'ee karaa adda addaatiin miidhame lammaffaatti hin deebi'ee ni deebi'uu dhaggata. Namooti kadhatan immoo wayitti hin bu'u jechuu miti. Wanni hedduutti hin deemu jechuu miti. Cufaa isaan caalalee deemuu danda'an. Ta'ullee galma dhaasisiisaaf itti deemsisiisarraa garaagarummaa malee jalqabiisaa fi itti kahuu dhabiisarraa mute. Inni lammaffaan ammoo Musee seera 10 saniyyuu fuudhisaa fi jalqaba addee inni itti fudhatee eessannaan addee kadhannaati. Gaara gubbaarratti harka 40 fi guyyaa 40 duuba waaqii isa waliinii fuulaa fuulaatti akka dubbatu wanni kadhannaa Musee tolchisiise kadhannaa inni hariiroo inni waaqa waliin qabu bakka kadhannaa irratti dhufeetti seerri 10 sun kan itti kenname. Eessatti seera isa fudhate bakka kadhannaati. Akkamii uummata qajeelchuu ka danda'u akkamii deema ka deemsuu danda'u ka gaafataa ture karaa kamiin karaa kadhannaati. Uummata gana ga'u dandeettii ufiitiif humna fiitiif itti aman cufaayyuu Museen didataa ture. Ani hin danda'u ani hin beeku anarraa hafuu dandeedhuuti isa ergaa ture dirqansiise ansi waliin jira ansi waliin jira waaqaa dhagaheeti Musee uummata gana ga'u qajeelche malee waaqa ansi waliin jira saniyyuu hi aman akana waliin jirtu maaniin beeku mallattoo na mul'ise ulee lafa buusa bofa gochisiisa warra irratti waan garagaraa yoo Firi'oon irratti injiraa itti naqu taffiiti wanta garagaraa yoo inni itti naqu mallattoo garagaraa harka kee keessa kee harka kee baase kunoo kana hunda dhagine bishaan yoo inni diimesu kun marti maaf barbaachise naani waaqa ka waliin jiru adda baafatu waan barbaadeef Museen gaafate. Kophaa fi hin baawwadhe. Kanamaa ka foonii Aaroon sii kenna. Ka anas waliin jiran. Yoo si gaafateen iyyuu ka ture, ka jiru, ka jiraatu jedhiiti deebisi jedhe. Gumaraa waaqa adda baafate. Waaqa walii akka jiru adda baafate. Humna waaqaatiif argama waaqa adda baafateeti uummata sooressiisaaf, uummata geggeessisaaf humna dhaggatee bahe. Nami gaafa waaqi waliin hin jiraatin, nami waaqa gaafa hin kadhatin, hariiroo walii waaqa gaafa hin qabatin waan namummaani fuula ila namummaatiin waan kamittuu itti gamee hin danda'a jedhu hin danda'u. Yoo akkas jedhee iyyuu hin deebi'a. Garuu Museen haga dhumaatti haga silaa amma deemsisuu qabu akka deemu haga saniyyuu obsa gana ga'u dandeettii akkanaatiin deemuu ka danda'e addatee kan inni deeme Firi'oon gana ga'u nama Firi'oon dhannurraatiyyuu irraa fuudhee deemisayyuu ka danda'e argama waaqaatii fi humna waaqaa ifirraa dhaggee mallattoo waaqi fuulaa fuulatti itti mul'iseef malee oduu kophaa ofiitiin beeke isa jechuun nama tokko du'aa fedhee baqateedha. Nama achi keessa Filisxeem keessaa nama ejjeese nama tokkoof lubbuu fiitee nama fudhatee ba'e waaqi biyyuma san keessatti deeme anas waliin jira mata duree jedhu santi anas waliin jira jecha jedhu santi Musee gara bira Gibxii kan nama ejjeese santi isa deebisise. Kadhannaa wani nu kadhannuufi humna dhaggatee dhufe humna dhaggatiisaaf kadhannaa wani nu kadhannuufi qajeelfama dhaggatiisaaf kadhannaa wani nu kadhannuufi ogummaa argatiisaaf. Akkuma kana ogeessaan keenya Solomoonillee kadhannaa gaafa kadhatu waa waaqi isaa kennu gaafate keessaati wantoota qajeelfama akkamitti akka qajeelchuu danda'u uummata kana ogummaa kiyyaanii qajeelcha dandeettii kiyyaanii akka Daawiti fa qajeelcha jedheeti isaarraa hundaa'ee qajeelfama isaaniirraa fudhateeti hi'aman akka sanitti moti ka inni amanee ka'ee deeme waaqa gaafate ogummaa ittiin uummata kana ittiin qajeelchuu danda'u jedhe namittiin gaafa Solomoon bira gaafa dhuftu kadhageen caala kadhaggeerra akka malee maadeeffadheetti akkana akkasiin jettu wanni gochisiise maani jennaaniin argama waaqaatii fi kadhannaa inni kalee kadhate sanidha. Kadhannaani hunda moototaa hiika.
Aster mana mootii san keessatti sanyii gadi aantummaaf sanyii addeen kenname ka du'aa fi hammeen irratti labsame san irratti seerri irratti bahe labsi akka jijjiirama gochisiise qajeelfama akkasiitiin warraa hin kennin waan ta'eetanu kadhannaa guyyaa 3 isinil achitti kadhadhaa jette. Qajeelfami jalqabaa isin kennite maaninnaani kadhannaa isinillee kadhadhaa jette. Kadhannaa isaan kadhatanu jireenya asirraa kadhattuun ka'amee walitti eda'ameeti. Hunna santi labsi hamaa Mardekiyoosin akka jijjiirama gochisiise tarkaaffii isaan fudhatan inni jalqabaa waaqa waliin dubbatu waan ta'eef waaqa kennatu waan ta'eef waaqi labsiin jijjiire. Maanti baqatanii kadhannaatti baqatanii jennaan. Hunni dhoffamaa eessa jira jennaan namni tokko hin kadhatu jechuun waaqa waliin connecting godhu jechuun jireenya jiraatuuf ifiitti waa isa keessa jiru hin beeku jechuudha. Hiika jireenyaa hin beeku jechuudha. Gabaabumatti wanna himu kadhanna ala jireenya duwwaadha. Kadhanna ala tajaajila duwwaadha. Kadhanna ala adeemsi duwwaadha. Fakkeenya akka fudhanne keessaa tokko gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jalqaba kadhate seensumallee jireenyarallee kadhate yoo xumuramullee xumurarra kadhatan. Akkuma kana ammoo kan irratti aanu kan fudhannu Museellee seensumaaf argama waaqaa jalqabaan kadhate adeemsan kadhate haga xumuraa waaqa waliin kadhannaa godhe. Akkuma kana Asterillee akkuma kana san qofaa miti dabalataan kalaallu Daani'el wanni isa kaasasameef yookaan wanni isa jalluu irra dhagna jedhanii akka fidan gochisiise. Kadhannaa inni kadhattu sun dabarsitee hammeenaan kennine. Cufaayyuu dabarsitee waaqa inni kadhatu isaanti mul'isiche. Akka namoota naannoo saniitti waa achi dhaabbate sanii fakkii dhaabbate kana hin saganudhisi dachaa torba nyaachisiisedhan. Garuu cufaayyuu waan kadhannaa irra turanii fi waan waaqa walii hariiroo irra turanii fi isaan dachaa torba san qofa odoo hin ta'in uummata sanii caalaa hambisiisaaf saabatan. San qofaa moti waaqa waaqeffatan kana dhiisuu didatanii kadhannaa kana dhiisuu didatanii naani ittuma dabalinee nyaata isaan nyaatanuun waan gaabbinaan namoota silaaf filataman jedhanii yaadan namoota moototaa irratti tolu ka fuulaan dhaganu gaarii ta'e aneeranu fidaa kwaa jedhaniirani. Isi ammooni akkam gaaffii jedhuuf gaafa isaanii dhiyaatu nyaata hin teene badalaa garagaraa haa kennatti nalaallu nyaata silaa nama gabbisa furdisa jedhanii herregatamne nyaatota akkanaa nyaatanii warra nyaata coccoomaa fi akkuma kanaannoo daadhii garagaraa nyaatanuuti caalanii mudhatan jedhan. Maarra waan turaneefi kadhannaarra waan turaneefi. Inni kadhannaa wal qabatamoo fakkeenya nuti kabiraa ka fudhannu Phexros jalqaba gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deema wangeela kana labsa addunyaatti dhaqqabsa jedhee dhaansa isaanii dhaame. Haateetu malee haga hunda fudhatanuu gadi haga sana immoo maanirra turanii kadhannaarra turani. Kadhannaa isaan irra turan suni boqonnaa tokko hojii argantoota irra turani boqonnaa lamarratti hafuurri qulqulluun isaanirra bu'eera. Eega hafuurri qulqulluu isaanirra bu'een duuba 12 keessaatii Phexros dubbate. Haasoo inni Yesuus Kiristoos boqonnaa lamarratti ibse boqonnaa 3 irratti baasaaf bilbaasa isaa hojjetan hin taqabsiis boqonnaa 4 irratti akka isaan qaamaan ka tolchisiis boqonnaa 5 6 adeemsa achiin duuba jiran hojii wangeelaa badhatee akka inni deemuu fi akka badhisanii deemsisan yoo mana hidhaa seensisan yoo achi fuudhanii mana hidhaa dabarsanii dikan yoo isaan gamana harkisan akka isaan jabaatan akka isaan humna qabaatanii ittiin deeman wanni tolchisiise maaneennaani hunna kadhannaati. Phexros duraanii nama Kiristoos mormate eegii hafuurri itti bu'ee kadhannaan jabaate ammooni nama Kiristoos dhaabbatu ta'e. Kanaafuu hunni kadhannaa waan godhu barbaannu kamiifuu inni jalqabaa inni qabatu qabnu kadhannaadha. Phexros hunna saniin deemuu danda'e. Phexros hunna sanii adeemsa itti aanu itti fuufsisuu danda'e. Yoo kadhanne ammoo wantooti kadhanneen duuba nurratti dhufan maammaan fa'a. Nama hedduu eegabaa kadhateen duuba hunni takkatti waa isan qunnamni isaa. Yoo kadhattu jijjiirama sirra dhufa jijjiiramooti garagaraa jireenya keetti dhufanii isaan gara jireenya keetiitti dhufii isaan dura garuuti wanti sitti aanu jiran. Namni eega kadhateen duuba wanta ta'eetti kakka'a wanni lafa ta'aniiran tokko seexana siqqaa nama moo waaqan nama sii kakaasa. Achi keessa gaafa kadhateen duuba hadhiiniin baay'atti gaafa kadhateen duuba lolliin baay'ata namatti jaalattu si jibbuu danda'a namni si fudhatuu dhabuu danda'a diinni karaa inni waan balleessuu barbaadu kadhannaa keeti walii galtee si gochisiisa akka namaa walii tokkummaa unis gochisiisa san qofa miti kasi jaalatu si jibbuu danda'a kaakalee silaa connect wal gootu kun marsi daruu danda'a suni gaafa kadhatu qormaata garagaraa sikkaa gaafa sikkaa ammooni kadhannaa deebisi ammallee kadhatteetun qormaata sikkaa yoo kadhatan malee deebisi kadhadhu qormaati kiniiniin tokko gaafa siin si'etteetun si dhidde gaafa kiniinii wayii liqqisiteetun si goomuu dhabaati irra maan godhu irra deebisanii liqqinsuu malee dhiisuu kadhatteettuuni kadhadhu qofa siin hin jedhu kadhadhu garuu yoo waa kadhannu ammooni hunni garagaraa diinni aareen akka nu waan sanii hunna sanii hin deemne bacaa waan jiruuf ati ammuma kana if qopheessi.
qormaata diinni si qopheessu tokkoffaa fudhatama dhabiisa kana misin fudhatu gochisa lammaffaa namaa walii hariiroo kan goone jecha keetti namaa wal milisisa sadaffaa ammooni maqaa si balleessisa wanni guddite kanaafuu sii kadhataattu yoo maqaan si badallee qormaata rakkoon qabu obsi sii kadhattu yoo si fudhatu dhabanillee sii waaqoleen jirtuu fi naasaan si kanallee qormaata kadhannaati obsi sii kadhattuuf namni si jaalatu naas jibbellee qormaati guddicha qormaatati kadhataa jirtuun sirra dhufe obsi kun martee eenyumaa kee ibsu sitti dabaree deemuu kee sitti lafaa ka'e waan kanaa kun marteete obsi yeroo muraasaan duba hunni marti karaa qabatte kadhannaan hunna kadhannaan jabinna kadhannaan qajeelfama yesuus waan jedhu wangeela Luqaasiif afurii tokkorra waan jedhu hafuura qulqulluun guutame hafuura qulqulluun qajeelfameedha nami kadhannaa qofa fidattee qofa sin dhiichu kadhannaani miriitii yookaan ammoo qajeelfama sii kenna kadhannaani hunna qormaati namni tokko kadhateen duba qormaati ittiin dhufu qormaati hafu qormaati dhufa bifa jijjiirata siistama jijjiirata nama jijjiirata biyyaaf naannoo jijjiirata daarekshinii jijjiirata dhufu danda'a ati ammoo maani eega kadhateen duba asillee fi karaa hundaanuu karaa inni dhufe kamiinuu ifirraa dhoggatisaaf hunnaa fi mote fooniini mote qormaatoti yoo nuti kadhannu nurra geggeyan keessa inni jalqabaa warra keetiin qoramuu dandeetta warri keetiyyuu lafaa keessa jijjiiramuu danda'a maatummaa haadha abbaa warri sirra jijjiiramuu danda'a qormaanoti kan nuti hirrine keessa inni kun mana sagadaatti siqqa'uu danda'a waatun balleessin irra balleessitee jedhanii maqaan ta'een siqqinuu danda'an cherchuma keessa siqqa'uu danda'a namoota itti hirrine namoota gugurdaa itti namoota akka malee karaa adda addaatiin kabajitu lafaa kaanee si diratuu danda'an qormaatoti sadaffaa ammoo ni fudhatama dhabiisa akaraa akka malee su fudhatan teessa cufaa eegee kadhatteen duba cufaa eegee deenteen cufaa akka malee siqqa'uu danda'an ammallee isa san keessa maqaa badi inni ammoo akka malee ulfaata ta'ullee dabariisi dirqama maqaa midhaafatuun dura maqaa badiisilee jiraachuu waan danda'uuf yoo kadhattu awwaarota siqqaqqaanu qormaatota kana keessatti kitaaba qulqulluu keessatti namoota hangafa jenne sadi akkuma kana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos harkaa 40 guyyaa 40 kadhateen duba maantitti ka'e daabiloosiin qorameedha maani qorame gama dadhabbinaatti nama qora seexanni yeroo hedduu gara jireenya keenyaa na dhufa gooftaan keenya waa inni beelaa'eef beela isaa beekee dhakaa qabatee dhufe jalqabumaayyuu birrii qabatee dhufe jalqabumaayyuu aangoo qabatee dhufe inni sarara dabareennaan jijjiirate birrii jijjiirate inni sarara dabareenna aangoo jijjiirate argite qorumsa inni fifidu keessaati inni jalqabaati gama dadhabbina gama si dhufuu barbaadu sani adda baafateeti si dhufa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos daabiloos ifumaanuu fuulaa fuulatti dhufe ati ilma waaqaa yoo ta'e biddeena godhi nyaadhu an kadhannaarraa ka'e akkan na qorattan cin kadhannaarraa ka'eeruun Yesuus iyyuuti oreera gaafa kadhannaarraa kaatu nama siqqa'uu danda'a gaafa kadhannaarraa kaatu haala si baduu danda'a gaafa kadhannaarraa kaatu waati qaddus irra baduu danda'a gaafa kadhannaarraa kaatu maqaa qaddus irra baduu danda'a yeroo tokko seexana qofaa muti yeroo tokko haala qofaa muti yeroo tokko hunda kadhannaa duwwaan sirraa kakaasu qaba kun ammoo eenyu dhannaani Musee eenyu qoramaa turenna Firiyoon qoramaa ture deemsa kana keessatti achumaan jalqabee haga dhumaatti salphuma warra fuudheeti hin baanye Firiyoon Gibxii keessatti akkattumaan hin baanye akka malee qoramaa ture akka malee dhooggamaa ture akka malee chaalenjii ta'aa jira kana qorumsa Yesuus Kiristoos eenyu daabiloos ture qorumsi Musee ammoo eenyu ture Firiyoon ture qorumsi Phexros ammoo eenyu ture naani Farisaawii Ayihuudooti yeroo san jiran isaan turan boqonnaa afur keessatti gara daddaatti isaa turanii kasasaa turanii ejjisiisaaf yaalii garaagaraa godhanii maqaa balleessisaaf deemaa turanii barumsaan ta'anii qabatanii dhufaneeranidha biyya keessatti labsiin ta'anii deemaa turanii maqaa balleessaa turanii akkuma kan ammoo adeemsa bichaa odoo hin ta'e adeemsa qofa odoo hin ta'in isaaniyyuu ejjeesisaa fi mana hidhaa galchiisaan digdidii garaagaraa godhiisaan isaan qoraa turan kanaafuu ati gaafa kadhattu qoramsi gara adda addaatiin siqqa'uu danda'a jireenya keessa siqqa'uu danda'a maatii keessa siqqa'uu danda'a cheerchi keessa siqqa'uu danda'a warratti waliin nyaattee wanti waliin siqqa'uu danda'a maatumatti waliin bultu ka haadha mana ka abbaa mana ijoolleen siqqa'uu danda'a kuni mallattoo kadhannaati jalqabe ammoo wanti beeku qabdu awwaara kana keessatti sochii kana keessatti yoo qalbeeffatte hunna qofa kadhatta malee dabariisa qofa kanatti dhunni qormaata kanatti dhunni hin jedhin qormaatu dhufuu danda'a hunna ittiin dabaru ogummaa ittiin dabaru sagantaan seexanaas keessatti akka hin teene dhiti keessa kadhadhu irra aanee ulfinna jira irra aanee waa ati barbaaddu jira waa irra aanee dabalee dhufu isaan laali malee waa ammas dhufe kana laali nama ammaa kana kadhataa jirtu awwaarri si rakkisaa jiru nama ammaa kana kadhataa jirtu nami si rakkisaa jiru cheertiin si rakkisaa jiru ta maqaan si badaa jiru ta waan keessa hin jirren si kasasaa jiran ta qara si fudhatanii ammas si didatani nama ammaa kana kadhataattu wanna xiqqaadduule kasirraa bade ta haalli si didate ha kadhannaan sirra harkifante taaga waaqi si dhaga'usitti hin fakkaanne jabaadhu kuni dubara ulfinna jira mallattoon chaalenjii mallattoon tuttuqamiisaa mallattoo duuba kanaa wajjiriisaati gaafa tuttuqantu gaafa namaaf haalli si kakkaa'u waduuba kana jiran si'ii kadhataattu yoo si tuttuqane gammad si'ii rafaattu gaafa si tuqan si jessaarani sodaadhu kadhannaarra jirtuun garuu si tuqan waaqa olii areeroo dansaarra jirtu si tuqane duuba kana waan gagaarii waan jiruuf jabaadhu kolli gammad cufaa akka malee si tolu qaba kanaafuu hin sodaatini namallatti muriin si'ii kadhataattu yoo seexan isaa
isaan qore isaanillee kadhadhu ati garuu gama keetiin jabaadhu ati gama keetii ammoo hariiroo waaqa waliin jiru ittuma jabees ittuma ka'e waan kana wal qabate gaafa biraa jireenya kiyyarraallee waa isin sheer godhulee jiraachuu danda'a ammaaf garuu bakka jirtan nutti warra kadhannaarra jirtan warri kadhannaarra hin jirre kadhannaa seenaa awwaaraalleef qopheessa waan kamiifuuf qopheessa itti deema adda tokkorra ta'e isaan caala deddeemaa awwaaraalleento namalleento haalaalleento tuttuqama nama sosocho'ee wayya nama dedeeme wayya walqixa harka dhibbaan dhaggatu walqixa zeeroolleento kateerra kadeemu wayya kanaafu deebisa ammoo kadhannuu qaba waaqa walii hariiroo godhatu qannaa kadhannaa keenya haa jabeeffannu hunda kanaan caala argachuu kan dandeenyu waaqi hunda keenya haa gargaaru haga dhumaatti hafuura qulqulluun nu walii haa jiraatu jabaadha hora bula viidiyoo akkanaa gagaarii kana immoo gaafa dhibillee akka qabannee isinii dhunnu isi hordofiif sabiskiraabii laayikii sheerii namoota hedduu godhisaan cinaa na waliin tura haga isin jabeessitanii waaqaan gaditti hin jabaannaa turtii gaarii.